Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuun wantoota nama barsiisan, nama bohaarsan, nama bashannansiisan, nama dadammaqsan argachuu ni dandeessu. Har'a immoo barannoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa dabballee fi gaammee xixiqqaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumuraatti na waliin turaa. Dabballee fi gaammee xixiqqaa jechuun sirna gadaa keessatti dhaloota daa'imarraa kaasee gulantaa umuriidhaan ijaaree kunuunsee gahoomsee guddisudha. Haala kanaan dabballee fi gaammee xixiqqaan sadarkaalee gadaa gulantaa jalqabaa irratti wal duraa duubaan argamanidha. Gulantaalee kana keessatti Oromoon haala itti ijoollee isaa kunuunsee jireenya fuulduraaf qopheessu ni qabaata. Isaan keessaa inni jalqabaa maal jennee dabballeedha jenne. Dabballee jechuun umurii 0dhaa kaasee hanga waggaa 8tti kan jiru dabballee jedhama. Dabballeen gadaa keessatti gulantaa inni jalqabaa dabballee jedhamee beekama. Dabballee jechuun immoo umurii 0dhaa kaasee hanga umurii 8 keessatti jirutti yeroo ta'u, isaan keessaa immoo dabballeen isaa jalqabaati jechuudha. Suuraa addanaa kanatti kan nuti argannu dabballeen umurii ishee jalqabaati jechuudha. Innis immoo umurii dabballummaa dhaloota irraa eegalee hanga waggaa 8tti kan deemudha jechuudha. Hanga waggaa meeqaatti deema? Hanga waggaa 8tti kan deemu dabballee jennaani. Gulantaa dabballee iddoo garaagaraatti immoo maal jedhama? Maqaawwan itti makoo fi soollee jedhaman qabaata. Dabballeen sirna gadaa Oromoo keessatti godinoota Oromiyaa bal'oo jiran keessatti maqaa adda addaatiin haala bartee adda addaatiin waan waamamuuf sirni gadaa tokkoo fi wal fakkaataa yoo ta'eyyuu haalli bartee fi naannoo garuu garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Akka godinaatti, akka aanoleetti fi akka gandootaatti garaagarummaa uumuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dabballeen dabballummaa irraa kaastee umurii 0dhaa waggaa 8tti kan jirtu dabballee yeroo jennu, dabballeen sun immoo bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaatti. Inni tokkoffaan itti makoo yeroo jennu, inni lammaffaan immoo soollee jedhamtee beekamti. Akkasuma dabballeen immoo ilmaan eenyuti? Ilmaan dooriiti. Ilmaan dooriiti gaafa jennu, dabballeen umuriin isheen ittiin guddachaa deemtuun sadarkaa doorii keessa yeroo geessu, namni tokko fuudhuudhaaf sadarkaa maaliigaa? Sadarkaa raabaa keessa gahuu qaba jechuudha. Raaba keessatti fuudheetu egaa doorii ta'e immoo ijoollee argataa jechuudha. Kanaaf dabballeen ilmaan doorii taatee tajaajilti jechuudha. Innis immoo ilmaan isaa kana keessatti haa qabaatu malee yeroo itti abbootiin gadaa umurii doorii keessa gahan immoo ijoolleen isaanii maal taatee jechuudha? Dabballee jedhamteetu tajaajilti jechuudha. Dabballee umurii ta'uutiin kan isheen tajaajiltudha jechuudha. Gulantaa raabaa irraa jalqabee haala kanaan ijoollee yeroo abbootiin isaanii gulantaa doorii keessa gahan yookiin dhalatan kallattiidhaan maal keessa galu? Dabballee keessa seenu jedha. Ijoolleen osoo abbootiin isaanii gulantaa doorii galiin dhalatan hanga abbootiin isaanii gulantaa doorii seenanitti immoo yookiin immoo gulantaa dabballee gulantaa sana seenanitti dabballee ta'uu hin danda'an jechuudha. Maaliif doorii hin galiin dhalatanii waan ta'eef hanga abbootiin isaanii gulantaa sana hin seennetti ijoolleen dabballee ta'uu hin dandeessu jechuudha. Ijoolleen bakkee turteetu umurii isheen itti kunuunsa gaafatudha jechuudha. Ijoolleen kun hanga abbootiin isaanii gulantaa raabaa seenanitti guduruu jedhamu. Maal jedhamu inni irraa? Guduruu jedhamu. Amma abbootiin isaanii sadarkaa lammaffaa sana keessa yookiin immoo gara raabaatti hin darbine taanaan ijoolleen umurii gajjallaama keessa teesseetu wanni eegdatti jechuudha. Yookiin amma umurii maatiin ishee sun darbanitti jechuudha. Sadarkaa itti aanutti yeroo isaan darban isheenis maal taati? Waliin darbiti jechuudha. Yeroo sana keessatti kan isheen waliin darbitu yoo taatu, umurii sana keessatti immoo deebiteetu sadarkaawwan ishee eeggatu jiru jechuudha. Sadarkaawwan ishee eeggatan keessattis immoo gara gulantaa raabaa yeroo isaan seenanidha jechuudha. Kan isheen maal taatu? Sadarkaa lammaffaatti darbi. Yeroo sana keessatti maal taati? Guduruu jedhamti. Gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Guduruu jedhamti. Gaafa abbootiin isaanii doorii ta'an ammoo ijoolleen dabballee taati jechuudha. Dabballee jechuun umurii isheenitti yeroo isheenitti ibboo, oduu durii, toon ta'ii fi kanneen kana fakkaatan yeroo isheenitti barattu jechuudha. Kanaaf umurii sana keessatti ijoolleen sadarkaa dabballummaa ishee keessa turtii jechuudha. Sadarkaa dabballummaa ishee keessa turuutiin kan isheen tajaajiltudha jechuudha. Inni kan biraan
ilaa kana fakkaatti jechuudha. Ijoolleen dabballee taa'aa yeroo isheen taatu dabballee jechuun kun warreen kanadha jechuudha. Umurii dabballummaadha kan nuti jennu yookiin immoo sirna gadaa keessatti dabballee keessa ga'anii yeroo kan nuti jennuuni ijoollotni maatiin isaanii sadarkaa sana keessa yeroo isaan ga'an ijoolleen maal taate jechuudha. Akkanaatti mul'atti jechuudha. Kunoo ijoollonni as keessa jiran kun hundi isaaniiyyuu maalidha? Umurii dabballummaa keessa yeroo isaan jiranidha jechuudha. Dabballee jechuun immoo umurii zeeroodhaa kaasnee jenneerra. Umurii ishenitti toonta'ii, oduu durii, hibboo, mammaaksa adda addaa yeroo ishenitti yaaltu jechuudha. Yeroo sana keessatti umurii kanadhaa jechuudha kan isheen dabarsitu. Umurii kana keessatti dabballeedha jechuudha ijoolleen kun. Gara fuulduraatti kan ilaalu ta'a. Dabballee kan isheen taatu immoo raabaa fi doorii gidduutti maal taate inni irra guduruu jedhamti. Guduruu jechuun akka sirna gadaa Oromoo keessatti mataa ishee kanadhaa jechuudha. Mataan ishee kun isma dhalattee jirti malee irraan aadamu qarabaan ittiin bu'u jechuudha. Maaliif guduruu kana amma sadarkaa qopheessi yookiin jilli dabballee jillisuu qophaa'ee fi mataan kun irraa aadamutti kabaja isheeti jechuudha. Kabaja ijoollee kanaati hanga sanaatti baattee teessii ni jiraatti jechuudha. Wajjin mataa kana baattee deema teessii jechuudha. Malee ofirraan aadanii maatiin isirraan aaduu dirqama qabaa jechuudha. Eeguun kabajuun sirna kana walirraa walitti dabarsuunsaa jechuudha. Kanaaf dabballee jenneetu kana himuu dandeenya yookiin immoo beekuu dandeenya jechuudha. Sadarkaa kana keessatti ijoolleen kun umurii ishee dabballummaa keessa yeroo isheen jirtu ta'eetu ishee tajaajila jechuudha. Inni kan biraani dabballeen gulantaa umurii isaanii keessatti yeroo isaanitti umurii adda addaa keessatti illee deemanii keessatti umurii isaanitti sadarkaawwan kunuunfamuu fi guddifamuu wantoota safuuf safeeffannaa hawaasichaa barsiisuu kan isaan keessatti maal ta'anidha? Kan isaan keessatti baratanidha jechuudha. Kanaatiif sirna kana keessatti dabballeen gulantaa umuriin waggaa 1 hanga 8 keessatti argaman jedhamee yaadamaadha. Haa ta'u malee gulantaa gadaa ijoolleen yeroo dhalattu keessatti ramadamtu gulantaa abbootii isaanii irratti hundaa'u jedha. Abbootiin isaanii raabaa keessa jiru moo doorii keessa jiru moo isa kam keessa jiru kan jedhu sana keessatti jechuudha. Kan maal taatu kan ijoolleen ramadamtu jechuudha. Sababni isaa immoo umurii zeeroodhaa kaasee hanga waggaa 8 sana keessatti maatii isheetu murteessaa jechuudha. Kan isheen keessa darbuu qabdu jechuudha. Kanaaf gulantaa abbootii isaanii irratti hundaa'a. Kanarraa ka'uun ijoolleen yeroo dhalataan gulantaa utaaluun gulantaa biraa keessa seenuu danda'u. Sadarkaa gulantaa abbootiin isaanii raabaa keessa darbanii doorii keessa darbanii utaanaan ijoolleen kun dabballee keessa utaaltee illee sadarkaa kan biraa keessa galuu ni dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen gulantaa abbootii iyyuu tokkoffaa keessa dhalatan gulantaalee lameen duraa irra utaaluun gulantaa gaammee gurguddaa keessatti ramadamuudha. Sababni isaa gara jallaa iddoo biraa keessatti yookiin mata duree biraa keessatti kan nuti ilaallu yuubni kun yuuba afurtu jiru. As keessaa ammaaf inni dabarra yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa, yuuba arfaffaa namaniitu ni jiru jechuudha. Yuuba kana keessattidha jechuudha. Yuuba kana keessatti yuuboota gosa kana keessa yoo galeera ta'e sadarkaan lama utaalti jechuudha. Eenyuun utaalti? Dabballee fi gaammee xixiqqaa utaalti jechuudha. Maatiin isaanii yuuba keessa galanii yoo taanan doorii darbanii yuuba sana keessa ga'anii yoo taanan gaammee xixiqqaa gaammee dabballee keessa utaaluutiin gaammee gurguddaa isa sadaffaa keessa galti jechuudha daa'imman. Sababni isaa immoo gulantaa maatii isaaniitiin waan ilaalamaniif jechuudha. Inni kan biraan dabballeen maal jedhamti? Qulqulluu yookiin wayyuu jedhamti. Qulqulluu jechuun kan ittiman qofa kan qabattu, kan argite qofa kan hordoftu jechuudha. Kanaaf qulqulluudha ijoolleen daa'immanii yookiin dabballeen jedhamti beekamti. Wayyuudha kan jedhus mana qaalluu yookiin immoo bakka kabajaa yookiin bakka waaqeffannaa yookiin immoo bakka sirni gadaa itti gaggeeffamu kan taa'u waayyuu yookiin immoo faajiin sun qulqulluu jedhamee waa yaadamuuf ijoolleenis akkanaa qulqulluudha jedhaniitu beekamte jechuudha. Kabaja yookiin ulfina guddaatu kennamaaf dabballeeniin dhaanamtu, hin reebamtu, hin miidhamtu akkasuma namni kamiyyuu dabballee ni kunuunsa ni kabajaanii jechuudha. Maaliin godhu dabballeen hin rukutamtu, hin mufachiisanii, hin beelessanii mana namaa yoo seente afaan gogaan baasan maal laatuu fi aannan laatuu fi jechuudha. Aannan yookiin immoo nyaatawwan laatamtii fi malee dabballeen hin miidhamtu hin kunuunfamti jechuudha. Oromoon ijoollee dabballee waan baay'ee barbaatuuf iji hamtuun akka hin argineef gochuuf akka nama hin hawwanne godhee faaya akkasumas maqaa nama hin hawwanne illee maal godhaa fi itti baasaa jechuudha. Maqaa nama hin hawwanne kanneen akka jaldeessaa, qurii faa kan moggaasu jechuudha. Galgaloo, ganamee jedheetu itti moggaasaa jechuudha. Yeroo har'aa kanallee maqaan wayii kun baay'een isaanii ni mul'atu. Naannoo eessatti naannoo Oromoo Gujii fi Oromoo Booranaa keessatti aadaan kun ammallee itti fufee waan jiruuf
Maqaawwan kun har'allee ni jiru jechuudha. Baay'een isaanii maaf jaldeessoo jedhanii, maaf galgaloo jedhanii, maaf ganamee jedhanii jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Maqaawwan sun akka ija hamtuun ijoollee kana yookiin daa'imman kana hin nyaanneef yookiin immoo hin miineef maqaa kanatti moggaasu jechuudha. Maqaa kanatti moggaasuutiin bifti isheellee yookiin fuulli isheellee dabballee ishee mata duree gubbaa irratti ilaalle akka sanaa godhaniitu ishee guddisuu jechuudha. Kanaaf maqaawwan kanaallee ni moggaafamaafi jechuudha. Ijoolleen umurii dabbalummaa keessatti argaman maatiin isaaniitiin kunuunfamanii naamusaan guddifamu. Fakkeenya lakkoofsa adda addaa bifa taphaatiin ni barsiifamu. Waa'ee maatii ollaa isaanii bifa hibboo fi toon ta'in ni baratu. Gosa hibboo kan jennu hibboo taateewwan ta'an toon ta'ii wantoota ta'ee darbe akka afaanirraa afaanitti kan darbuutti kan itti himamudha jechuudha. Oduu durii taphoota garaagaraatiin illee waa'ee naamusa, jaalala, kabaja maatii fi walii isaanii gidduu jiraachuullee kan isaan barsiisanidha jechuudha. Dabballeen gaafa umurii gulantaa kana xumuran jilli qophaa'ee gara gulantaatti aanutti ce'uudha. Dabballeen immoo yeroo kana gulantaa tokkorraa gara gulantaa gara biraatti yeroo ce'uu fettu sirnatu qophaa'aafi jechuudha. Yookiin immoo nyaachisa. Nyaachisni sun jila jennaa jenne. Jilli sun yeroo qophaa'uuf immoo maal jedhama? Jila maqbaasii jedhama. Jila maqbaasii dabballee yookiin immoo gubbisa dabballee jedhamee beekama jechuudha. Yeroo isheen umurii kana maal goote xumurtee gulantaa dabballee xumurtee gara gaammitti xiqqaatti darbuu fettu gara gaammii gurguddaatti darbuu fettu yeroo sana jilli qophaa'uufi jechuudha. Jila maqbaasa yookiin gubbisa dabballee jedhamee qophaa'u jechuudha. Innis dabballeen gubbifamuudhaan yoo abbootiin isaanii sadarkaa gulantaa gadaa keessa jiru. Jilli gubbisa dabballee kun kan godhamu yeroo gadamoojjummaati jechuudha. Yeroo gadamoojjummaa kan jennu immoo sadarkaa akaakayyuu isaaniirra yeroo ga'anii isaanis sirna kana keessatti haboo bulchuu yeroo argachuuf jedhanii jechuudha. Yeroo sana kan inni jillifamu yookiin immoo qophiin qophaa'ee jilli kun gaggeeffamaafi jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti abbootii isaaniirra dhaabbataniitu yookiin immoo gulantaa abbootiin isaanii keessa jirurraa kaasaniitu kan isaan kabajatan jechuudha. Kunis erga akaakayyuun isaanii guduruu buufatanidha jechuudha. Akaakayyuun isaanii guduruu buufatanii kan nuti jennu mataawwan ishee dabballee keessatti ilaallee guduruu jedhama mataan isaanii sun jechuudha. Gadamoojjummaa keessa yeroo ga'an yerootti sadarkaa gadaa keessaa fixanii bahuuf jedhan guduruu kana inni irraa haadamaa jechuudha. Kan irraa haadu immoo obboleettiidha. Innis sadarkaa gadamoojjummaa keessa yeroo ga'anii jechuudha. Inni kan biraani yeroo kanatti ijoolleen gulantaa gogeessa gadaa kan keessa jiran hundaaf jilli gubbisaa ni gaggeeffamaadha. Yeroo kana keessa egaa yeroo gogeessa tokkoffaa gogeessa lammaffaa jennee sirna kana keessa gulantaa kana keessa jiranitti jilli gubbisaa kun ni gaggeeffamaa jechuudha. Mataan isaanii sun irraa haadameetu sadarkaa itti aanutti akka isaan darban ni taasifamaa jechuudha. Inni biraa jila gubbisaa dabballee qophii baay'eetu godhama. Fakkeenyaaf galmi haaraan ni ijaarama. Sirbiin ni sirbamaa. Fooduun ni haramaa. Fooduu kan jennu yookiin immoo bakka galma buttee jechuudha. Qotiin ni muramaa. Mukawwan adda addaa kan jilli keessatti qophaa'u yookiin immoo sagantaan keessatti qophaa'u galmi buttee jechuudha. Kan biraan dhangaan adda addaa ni qophaa'a. Dhangaawwan akka cumboo, buna qalaa, caccabsaa, aannan fi akkasuma kennaawwan gumaata adda addaallee ni qophaa'u jechuudha. Yeroo kana dabballeedhaaf kan kenname dabballeen gulantaa itti aanutti ceeti. Abbootiin isaanii immoo gadamoojjummaa yeroo isaan xumuranii keessaa bahanii jechuudha. Sirbii shamarranii dhiiraallee gamaaf gamoo goramee ni qophaa'a. Fooduu kan jennu bakka jilli qophaa'ee galma buttee jechuudha. Bakka keessa turamu yookiin immoo bakka sirni kun gaggeeffamu jechuudha. Nyaatawwan qorii fi caccabsaawwan adda addaa ni qophaa'u. Horiin qalamee dabballeef illee meedhichi ni kaayama. Meedhicha kan nuti jennu kan isaan itti faaya adda addaa godhatan jechuudha. Harkatti fi adda irratti kan isaan hidhatanii morma irratti kan isaan godhatanii jechuudha. Inni kunillee ni kennamaaf jechuudha. Jira kana irratti ijoolleen gulantaa dabballee keessaa bahaa jiran irraa immoo rifeensi maal ta'a ni haadamaa jechuudha. Ijoollummaa yookiin dabballeedhaa kaasanii kan isaan rifeensa sana baattatanii jiraachaa turan yeroo kana immoo maal ta'a irraatii haadamaa jechuudha. Qarabaan itti siqee irraa haadaa jechuudha. Yookiin immoo gubbee mataa irratti hambisuun gulantaa gadaa itti aanutti ceesisu yeroo kana qarree ishee jettu jechuudha. Qarree godhaniitu iddoo kaan irraa haadanii qarabaadhaan irraa haadaniitu qarree ishee irratti hambisuu jechuudha. Yookiin gubbee mataa irratti hambisuutiin inni sun qarree jedhamee kan beekamu jechuudha. Kana malees ijoolleen gulantaa kana keessa jiraniif maqaan ni moggaafama. Maqaawwan ni moggaafamu jechuudha. Maqaawwan kan isaan moggaafaman gubbaa irratti ilaalle keessatti maqaawwan kanneen akka jaldeessoo, qurii, galgaloo, ganamee, waraabessoo kanneen jedhaman jechuudha. Maqaawwan bineensota fofokkisoo yookiin namni hin jaallanne wayii waan namni ija hamtuu ijoollee kana akkan arganii jedhanii isaan waan yaadaniif jechuudha. Kanaaf maqaawwan kunillee ni moggaafamaafi jechuudha. Kana malees gulantaa kana keessaa bahaniif immoo
erga maqaan moggaafamee booddee immoo handhuuraa kennamaafi jechuudha. Jila yeroo gumaataa keessatti boqonnaa darban yookiin immoo kutaa torbaffaa keessatti kan ilaalle keessatti sirna gumaataa kan jedhu ilaalle turre. Gumaata sana keessaa inni tokkoffaan handhuuraadha jechuudha. Handhuuraa kan nuti jennu immoo gaafa ijoolleen dhalattu kennaawwan isaaniif kennamu yookiin loon guyyaa sana dhalatte ijoolleedhaaf kan kennamu sun maal jedhama? Handhuuraa jedhama jennee ilaalle jechuudha. Handhuuraan akkuma gumaatawwan namoonni yeroo sirna kana gaggeeffatan kennamuu fi handhuuraan ijoollota kanaaf ni kennamti jechuudha. Sababni isaa horii isaaniittiin of danda'anii guddatan waan taateef guyyaa kanaa eegalee ijoolleen kun gara gulantaa gaammee xixiqqaatti ce'u jechuudha. Erga handhuuraan kennamee fi horii loon ta'uu dandeessi, lukkuu ta'uu dandeessi, fardeen ta'uu dandeessi, gaangee wayii ta'uu dandeessi jechuudha. Kennaawwan ijoolleen ittiin of danda'uu danda'antu guyyaa sana kennamaa fi garuu irra caalaatti raada yookiin goromtii wantu kennamaa gosoota goromtii kan ta'antu kennamaa fi kan dabaltee horuu dandeessitu jechuudha. Kanaan gara gaammee xixiqqaatti ce'u jechuudha. Inni gaammee xixiqqaan immoo gulantaalee gadaa keessaa gulantaa dabballeetti aanee argamu isa lammaffaadha jechuudha. Gaammee xixiqqaan iddoo garaagaraatti immoo maal jedhama? Maqaawwan adda addaa qabaataa jechuudha. Maqaawwan inni qabaatu as keessatti immoo inni tokkoffaan qarree kan jedhamu qabaataa jechuudha. Qarree gubbaatti kan dabballeen soollee ofitti makoodhaa jenne. As keessatti immoo maqaawwan inni qabaatu keessaa maqaawwan gosoota lamaan kana ni qabaatu jechuudha. Maqaawwan dabballee yookiin immoo gaammee xixiqqaa erga dabballeen dhuftee gaammee xixiqqaa galtee maqaawwan kana ni gonfatti jechuudha. Eenyufaa? Maqaa duubaa, gaammee dabalteellee gaammee ni jedhamti, dabballeellee ni jedhamti, ruuboollee ni jedhamti jechuudha. Eenyutu? Gaammee xixiqqaanii jechuudha. Kanaan ijoolleen maqaa adda addaa kanallee qabaachuu dandeessi gaammee xixiqqaa jedhamti jechuudha. Ijoolleen gulantaa gaammee xixiqqaa keessa jiran haala rifeensa mataa isaaniitti haaddataniin beekamu. Kunis mataa isaanii irratti gubbaarraa rifeensa haaddatanii gama qarqaraatiin immoo kan jiru hunda guddifatu jedha. Maal jennee irra jalqaba irratti qarree ishee jennee jechuudha. Yookiin immoo irra keessatti hambifachuutiin maal godhatu ni guddifatu jechuudha. Inni isaan guddifatan suni gaammee xixiqqaa ta'uu isaanii mallattoo ta'aafi jechuudha. Mallattoo isaanii ittiin gaammee xixiqqaa keessa seenuu isaanii ittiin beekamanidha jechuudha. Ijoolleen gulantaa kana keessatti argaman umriin isaanii waggaa 9 hanga waggaa 16 keessatti argamu jedha. Ijoolleen gaammee xixiqqaadha nuti jennu immoo umrii 8 kaasee hanga 0tti kan jiru gaammee xixiqqaa dabballeedha jennee dabballee taansee kan jiru keessatti gaammee xixiqqaan immoo waggaa 9 hanga waggaa 16tti kan jirtudha jechuudha. Waggaa 16tti kan jirtu sun immoo maal jenneeni? Gaammee xixiqqaa jennaan. Gaammeen xixiqqaa maqaa duuba, qarree, dabballee, gaammee fi ruuba kan jedhaman illee of keessatti qabatteetu jirti jechuudha. Kanaan ijoolleen waggaa 9 hanga waggaa 16 keessa jiraatan umurii kana keessatti dabballee jedhamaniitu tajaajilu jechuudha. Yookiin immoo kan isaan ittiin beekan dabballee gaammee xixiqqaa jedhamu jechuudha. Kanaaf dabballeen umurii 0 hanga 8, gaammee xixiqqaan immoo 9 hanga 16tti kan jirtudha jechuudha. Kanaaf sadarkaa kana keessatti umriin ijoollee gulantaa kanaa waggaa armaan olitti tuqame olis gadis ta'uu danda'u. Inni sababni isaa immoo kan isaan olis gadis ta'uu danda'an immoo haala maatiin isaaniittiin gadamoojjummaa irra darbanii yuba tokkoffaa yuba lammaffaa keessa galanii utaalan ijoolleen lama utaaluu carraa qabu waan ta'eef jechuudha. Dabballee fi gaammee xixiqqaa utaaluu waan danda'aniif jechuudha. Gaammee xixiqqaan umurii 9dha. Hanga 9-16dha. Isheen sun immoo 0 hanga 8dha. Kanaaf warri kun immoo 9 hanga 16 olillee ta'uu danda'u jechuudha. Lama utaalanii dhufanii as ga'anii utaanaan immoo umurii isaanii isaa gadiyyuu ta'uu danda'a. Isaa olis ta'uu danda'u jechuudha. Kanaan kan inni moggaafamu yookiin immoo kan inni itti kabajamuufi jechuudha. Gaammee xixiqqaan kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf gaammee xixiqqaa keessatti gulantaawwan umurii 16 keessatti yeroo isaaniitti toonta irra darbanii hibboo oduu durii darbanii gorsawwan maatii isaanii biratti yookiin immoo sirni kun safuuf safeeffannaa isaa akka inni beekullee kan isaan gargaaraa deemanidha jechuudha. Gaammee xixiqqaan raawwatan keessaa inni ijoon maatiif ergamuu, jabbilee tiksuu akkasuma umurii isaanii dabalaa deemuun loon tiksuudha. Kan malees ijoolleen gulantaa kana maatii fi maanguddoo irraa duudhaalee gadaa bifa taphaa hibboo oduu duriitiin barachaa guddatu. Xumura gulantaa kana irratti immoo ijoolleen maal ta'u gaammee xixiqqaa keessa turan gara gulantaatti aanutti ce'u. Gulantaan kunis gaammee gurguddaa jedhama. Gaammee yeroo xixiqqaan dhumu akkuma dabballee yeroo fixanii sadarkaa lammaffaatti darban sadarkaa kana keessattis umurii isaanii jalqabaa sana yeroo fixatan isatti aanutti ce'u jechuudha. Isatti aanutti yeroo ce'anis akkuma kana sadarkaa isaanii eeggataniitudha jechuudha. Kan isaan maal ta'an
kan isaan darban yookiin kan isaan sadarkaa tokkoo gara sadarkaa biraatti wal deeggaraa deemanii jechuudha. Kanaatiif sadarkaa lammaffaa keessatti yeroo sanatti immoo gaammeen xixiqqaan umurii 8-9 jiru keessatti umurii isaanitti sirnawwan hundasaa baraa deemanii ta'ee gaammee gurguddaa keessatti immoo yeroo isaanitti sadarkaa olaanummaadhaaf qophaa'an jechuudha 17-24tti yeroo isaan deemanii jechuudha. Hanga umurii 24tti yeroo isaan deemanii umuriin kunis hanga sana keessatti yeroo isaanitti wantoota rakkisoo ta'an wantoota baramuu qaban yeroo isaanitti baranidha jechuudha. Inni kunis akkuma jalqaba irratti wanta hibboo oduu durii barachaa deemanii jechuudha. Gaammee gurguddaatti yeroo ce'anis akkuma kana gulantaawwan isaan eeggatu ni jira jechuudha. Gulantaawwan isaan eeggatu kana keessattis gulantaawwan isaan baraa deeman ilaalla jechuudha.